السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتيكي يا كم جرتو نجاكي سني النجا الحمد لله. هرّا فيديو دان نفجرا ما فلفتي يوجدتني برانكي نما ورّت وجتشو رارفي يرو كان لي برانكي وجتشو انجالدو هرّا مو برانكي وحجة جديد في برانكين كياس إنو رت وجتا وجتا سيفان أورو رتي حجة نفانا ترتي غاري برانكين كوني وانا مغمتشي سورا جلقم نساء yoo gadda ta'ullee xumurri isaa gammachuu ta'uu danda'a. Sinanuma faana turaa siniin jedha. Nin bilbilaa fi obsaan na eeggadha. Viidiyoo kiyyallee hanga xumuraatti ilaalu. Hordoftoota kiyya kun akkuma isin argitan naafi kaasaan jirtu, narraa kaasaan jirtu. Ammas deddeebisee yaalee yoo narraa kaaste nin fida. Yoo narraa kaasuu baattes akkanumatti abdiidhaan eeganii har'amaan harkaa ba'uu hin qabdu. Heela. Assalaamu alaikum. Siifo. Nan dhageessumoo? Haloo. Siif? Si dhagaa jiranillee. Nagaa alhamdulillah akkamati. WhatsAppiin immoo sagalee na erguu dide beektaa? Hin beekne waan sa'a. Guutinna. Allahu aalam hin beeku. Akkam dalagaa maal fakkaatti fayyaan kee? Bareeda alhamdulillah takka mire. Wallahi nagaa alhamdulillah. Akkam kasi dhukkubuun sii fayyee? YouTube majala fiinnatti laa? Maaree tumisa jala fiignu dhibeellee fudhannee boqonnaa hin qabnu. Dhugaa rabbi kaisaa kana namaan galu. Akkam fayyaan kee sun maal fakkaatti? Nagaadha alhamdulillah bareeda jira. Namaan jedhamu. Sitti fure? Natti fure maan jedha takka mire. Alhamdulillah wallahi bakkuma siilaani wallahi dhibeen biyya namaan ulfaata beektaa? Sirrumatti ulfaataniin kasiin jedhu. Samooni baay'ee jaarsi kee jettee na gaafataa turte. Jaarsi kiyya gaafa samooni karaa qaqqabee deebi'ee siin jedhee. Ergasii ammoo dheengadda ammoo qulfiin harkaa badee naan jedhe. Maal gochuu dandeenyam? Qulfiin harkaa badee naan jedhe. Jarallee gaafannaan jarri immoo qulfii qabattee dhuftee yoo saaxee ati fudhatte malee nuti qulfii irraa sitti kennine lammata sitti kennu akkamitti dandeenyaa? Isa jalqabaa isa geessite jennaan harkaa badee jedheen. Akkamitti beeknaa jedhaniini qulfii biraa kennuufii didanii. Akkasii maal gochuu qabna mee maal goona? Wallahi darbama rabbiiti kaa maal godharree furmaatuma biraa danda'ame soqanii yookaan wanti goonu maaltu jira reessurii? Ani halkan edaa bu'aa bulee barte. Wallahi maal godharree silaa inni nama rifachiisaa wanti yuutuubii kana ammoyyuu lifaatii guddaa qaba. Wallahi nama rifachiisaa ammoo waan tokko dafee rifadhu beektaa irratti rifadha malee haa ta'uuti rifatanii wanti godhan hin jiru. Qulfii silaafuu aadaa qulfii harka qabatanii? Qulfii meesatti kennaniiti qulfii fudhatee galaa dhaqee saaqiti ilaalaa yoo keessa hin jiraanne qulfii fudhatee galaa jara bira siin taa'a isa bira siin taa'a garuu erga isa biraa badee jarri immoo kennuufii didan. Masha
Amma furmaata isaa maal akka ta'u hin beeku ka. Ani furmaanni kana jedhanii wanti furmaata kennaniif hin jiru. Maal kennaniif hin beektaa biyya keenyatti akkasitti waa tokko yoo sirkaa badee furmaata ala xulitti siif hin kennan hin beektu ati kana. Wallahi dhugaadha wanti biyya keenyaa kuni mirga waa gaafatullee guutuun guutuutti hin qabdu. Maal godharreen illee hojii jaalatee gatee wallahi rabbumatti ol kutannoo dandeenye ijoollee beekanii yoo qarshiin illee nu guutaa jenneen irra deebi'anii illee guutuun hin ta'a jedhani. Irra deebi'anii hin guutuu? Akkas naan jedhan yoo alamii takka akkam goote hin beeku wallahi gizee tokko deebi'uu fididee akka waa irra deebitee guutte moo maal jedhan. Lakkoofsa jijjiirtee? Lakkoofsa jijjiiranii akka waan irra deebi'anii guutanii jedhanii makoodii faas yoo gaafanne kan maal boona innis jaalatee hin ganne waan ta'eef isatti illee nama tokko yoo osoo beeku balleessa itti murta malee isallee wanti goonu hin jiru nullee furmaanni maaltu jirare ka jara biraa furmaanni tokko hin jirre nu bira immoo nu maal beekne namnummaa hojjanne malee waan yuutuubii kanaallee keessa irratti hin beeknu waan ta'eef atillee wanti bochisullee hin jiru garuu yoo nama gaddisiisa. Takka mana namaatiif fiigaa takka dalagaa akka ati argitu sanit dalagaa ijoollee jala fiigaa bakka kanaan ga'uun ulfaataa haa ta'u kaa wallahi waan rabbi sitti fide tokko akkana caalullee obsuu qabda. An baay'ee tokko rifadhee jira baay'ee rifadhee jira ani kan kootii fi miti kan keetiif rifadhee jira hedduun gaddesii baay'ee boo'esii halkanidha baay'ee bu'aa bule bakka mataan kiyyallee natti hin jiru inni rifadhe baay'ee. Jechuun maal goona rimee maal goona sila gaddinee boonnee anillee garuu rumatti onneetti akka wayina ta'an wallahi maal goona reessiree way beekee gate innillee maal goona. Bakka ana aareen halkanidha yuutuuballee gube. Gube. Maa fayyaan qabdu? Maal godharee? Maal itti godha argaa kolfi? Adda badeetti maal? Dhugaa rabbii namni maal maaf muddama rabbuma ilmaan atti nimine ishee. Yaa Allah kun amma rifadhe dhugaa rabbii. Rifatiin maan si rifachiisa bakka sirumaan hojjedhu jedhee. Maal? Wallahi dhugaan gube naan jedhime. Siifoo maal gochi amma kana mana namaa keessatti cinqatii meeqa keessa galee cinqatee nan keessa jiru atu waan beektaa cinqamee akkasitti asiin gahee ergamu sababa gidduu kanaan dhufee maalitti godha bakka. Sababa wallahi maanna himtara yusriyani nama kamerraa ati akka wallahi waa obsituu taate osoo si beeku maal jettee gubdame waan akka itti hojjette sin beekta isaaf jettee dhibamtee gara tokkoon gara naffigaa wallahi haga sammuu kamana kanaati miti qaallitti dura bira turte san beektame waan isin si goote. Yuutuubii kanarratti dhokataa kana hunda dagattee akkamitti gubda dhugaa rabbii'u. Maal godharee bakka aniin obsee yoo obsi kodangaa dhabe waa balleessutti deema bakka dafeellee waan balleessu yoon aare waa balleessa. Ooyika jechuun wanti kun deemee furmaata argatuu danda'a irratti yookaan qulfiin kun yookaan argamuu danda'a. Ishi qulfiin kun argamuu baatu ijoollee beektu gaafannee waan tokkorraan geenna malee muddamtee ati nama kana godhullee miti osoo anallee taate haa fakkaatu dhugaa rabbiin kanaa si'eenne maal jette guddaa. Maal godharee baay'ee naaree halkan edaani bakka baay'ee aaree boo'ee mataan na dhukkubee jennaan achuma ol ka'een xurrugge ofirraa godhe kalaas. Ijaanis arguu hin barbaanne. Ati nan argitu wallahi rabbiin arga kun amma akka wayiitti wallahi onneen tiyya kirkirna jette dhugaa rabbii qulfii jettuufis kalli wallee. Garuu iyyuu wanti kun Abdulaappii faa gaafannee makoodii faa gaafannee furmaata argatuu danda'a. Yoo furmaatan arganne hin bananna. Yoo ammoo banannu isuma kanaayyuu duraan isa qabnaa jenneellee itti dhiifna garuu gubuu hin qabdu. Wallahi gubuu hin qabdu. Allammatuma karma yuutuubiituun dhufu abbo. Ani sirumaatu sammuu itti dhabeetti cinqameeti. Afii akootutti dhabeeti amma lammata immoo gana ani hin barbaadu. Dhugaa rabbii ani yoo atillee wajjannanillee numa dhiisa rabbiifu. Maa dhiifta maasiifoo? Maa dhiifta? Ati hojjedhu.
maali ati hojjedhu maal an jechuun ka isiin wajjatti jettee adde ati kee maal gochuu gubdamee ani bakka yeroo rabbiif sanatti wallaahi aarii waanan qabuuf dhufu. isaanillee lolee akkamitti gatte jedheen isaanillee lolee erga isaan lolee bakka maal gochiin immoo ofirra teessisa kanas jedhee ofirraa gube qaba. Aboo wallaahi akka jechuun inni osoo beeku gate Laasoon isallee suuta tasgabbuu qabda. Waan tokko mee anumattuu dhufi amiinaaf illee jiranii ijoollee bebbeettu gaafattee keessaan ijoollee gaafattee gubutti anta malee gubuma san maaltu fide. Wallaahi dogongora guddaa hojjette rabbiifu. Hin beekta yeroon anaafati banannee fi yeroon kun baay'ee ulfaata. Sabiskiraayibii maayyuu namni sii godhaan jiru. Feekii yoo ta'e nama jala deemte akkasii sii godhan malee wallaahi hin ulfaata. Monima kana ta'uun hin ulfaata. Garuu wanti kun furmaata argatuu danda'a. Ani ammoo ati hagana jarjartee waa balleessitallee hin jenne rabbiin. bakka Wallaahi maal. awwaa miti wanti hundus dubbata rabbiiti. Ani garuu qulfiin baduutu iyyuu natti dhaga'ame malee yuutuuba of jalaa gubuun natti hin dhaga'amne. Bakka faayidaa illee irraa hin arganne miidhaasaa malee deebisee kan ammoo natti Sagalee fiduuf sitti hin dhaga'amu. dhugaa rabbii waan akkamii hojjette maanna himta rabbiifu. Maal jettee aga itti dadhabde osoo beektu. Bakka Osoo mana namaa keessa dhokatan. homaa miti bakka yoo danda'ame kan keetii furmaata barbaada ishee. Abboodhis furmaata kiyya barbaadu waa'ee kiyyaayyuu hin kaagin wallaahi dhiisi kalli walli bakka baay'ee wallaahi akka waan kiyyallee gubatee na fakkaataa jira. Waan furmaata argatuu danda'u tokko ati akkamitti muddamte akkana goota. Laa maatii miti siifoo yeroo aara waa balleessuun homaa rakkoo hin qabu. Anamatti gaabbaan jiru garuu. Inni kanatti si darba waa hundaayyuu dhugama jedhe. Taani mana namaa keessatti hojjetaa beerree rabaa yoo mataa nyaatti waan magootuun beektu. Garuu aga tokko obsa horatuu qabda nama obsitu siin jedhee si yaada beektaa. Bakka obse kaanii hanga namni obse erga ji'a meeqatti obsaa jiraan. Maal goonaree jechuun wanti nyaanna wanti rabbi keessa jiru turullee hin hanqatu obsuu qabda waan kana daddaftee akkanatti balleessuu hin qabdu dhugaa rabbii. Bakka amma gochuu hin dandeenye. Torbeeta hiriyoota kee hojii yoo hojjettee waa san balleessitee keessa gal handheen gadda sitti meemi tasaa akkuma jiruun viidiyoodhaan inni yaani seeratti bakka jedhu tuqee naa bahuu dide dhugaa rabbii rifadhe dura baay'eellee ittiin dhimmamu. Nama rifachiisaa kana gootee sirrii. Anaanumaan ariifachiifne homaa waan akkanatti fakkaataa hin jiru. Ani qulfii baduutu na rifachiise malee of jalaa gubuun na rifachiise. Yeroo ijoolleen liivii seenanii yuutuubii seentee akka tasaa isaan argitu amma ijoollee hojii hojjennu kana hunda obboleewwan keenya mana isaanii hin dhaqine wayii si fakkaata beektaa gara kiyya akkas na fakkaata. Garuu aga tokko baay'ee si dhagahama. Maal godhan deebu baay'ee tokko dogongortee dhugaa rabbii jabaadhume. Ani bakka amma lammata karaa yuutuubar illee dhufuu waan illee ilaalu ani tiktok irraa ilaala malee yuutuubar hin seenu lammata. Yuutuubar wala galaagallee jirra. Wallaahi yuutuubarra haga duraallee daftee si guutuu baatan ijoolleen maa wajji hojjennu wallaahi itti himee jechuunuyyuu wanta kanaa dogongora akkana goote. Ne ijoolleen hunduuyyuu as gargaaranii eega balleessite maal wanti goonu hin jiru. Kiyyallee furmaata argatee baate akkasii ijoollee hin deebitee banatta malee akkamitti baay'ee nama dhaga'ama wallaahi wanti ati goote. Maaba dukaa qulfii yoo bade deebi'anii guutan jecha dhagayani atillee dhageetti ta'a. Deebisanii guutuu dhageenyanii bar tokko qulfiin bannaan bakka jarri hin kenninu jedhanii sadinnaan bakka hani aareetumaan bakka dhaqee isaan wal loleen dhufee xurrukki godhee balleesse bakka. Eega jara sanii gubate kun jijjiirteen guuttaa akkami qulfiin ka isaanii bichaadha akka haarawaati guutamuun hin ta'a miti. Siifo ani biraan keessa gochaa jira congratulation. Wallaahi. Wayina irratti cuftee bade.
يا ربي أجدا يا ربي نمني كن ما عاري متى أنا كوري ربي هو استغفر الله استغفر يا ربك يا نانا رتي جوتي ولا قرف عنا نبي يا ربي ما أجمع فرانكي بيت تويسا براتي والله مبيكو تري gammachuu ishii immoo piraankii godhee sapiraayisii isii godha jedheetu wasirratti hojjettu sirritti hojjedha jedhee edumti yaadee bule. Wargaati wallahi laazim an gammachuun maati jettuuyyuu wallahi inumaa gammachuun ganaa yoo naa dhufe malee naa dhufutti hin jiru. Akka itti rifadhe wallahi. Si jalaa kutee. Maal immoo gammachuu. Wallahi qal'aan rifadhe jettuu gubinaan jennaan mataa na qore. Abshir wallahi angati naa rifattu angati naa yaaddu si argee jira. Ijoo nyaadhu dhugaa rabbi anuun hojjedhu du'ati dhiifte. Wallahi yoo achi keessatti qabu akka waan qaamaan wal arginuuti na dhaga'ama. Maal jettee akkanaatiin biraanki na goota. Wallahi maal godharee dura waan ati jettu si laalee si qormaatee gammachuu kan keessatti hima jedheeni baga gammadde. Wallahi argaa keenya dhagabbu. Mabee gammachuun. Maali gammachuun? Beeni keessi dhufe siifoo baga gammadde mabruuki. Mabruuki. Gammachuun kee gammachuu kooti. Si gammadee jira baga milkooftee dadhabbii kee baga itti gammadde siin jira. Kanuma gammachuun ani si ibsuudha yookaan si qooduudha dhufe. Wallahi mee gammachuu kana ittuma aanaa alhamdulillah keeyoo. Keenya lachanu. Wii wallahi bakkuma ol biraa rabbi nu hambisine. Alhamdulillah. Garuu wanta ta'e dhagadhu. Maal jedhu? Baay'ee naasuun qabu keessaa. Garuu hin gubee waati naan jechuus wallahi onneen tiyyatuun asumaa ganna dhoote wallahi jechuudha. Abshiroo maamiti hin gubne ani naa milkaa'e firaankiin kiyyaallee. Nama biraa taatee yaane in shakkallee dhugaa rabbi takkallee shakkii keessa waa'ee ma biraankiitu sammuu kiyya keessa hin finne. Bara ani biraankiin jaalladhu ani durattuu biraankiin jaalladhu biraankiin namni dalaguutu iyyuu irra caala biraankiin laalu garuu wanti kun dhumni isaa gammachuudha waan ta'eef irratti dalaga jedhee dhiifamallee akka xinaa gootu nin beekaa rifattee jirta onneedhuma keerra afootu naaf jedhe. Wallahi afoina lillah anillee jechuun hin beektaa ganuuti qaamaanis ol arguu baannu yaada tokkoon hanga ammaa hojii deemu jiruun beektaa. Kee gubate jechuun kiyya akka waan gubate yaani anillee guyyaa sanarraa hojjetu natti hin tolu dhugamarraa yoo dubbadhe. Sirrii. Afoina asii godhee jira. Baga gammaddee walumaan baga rabbi ol biraallee nu hambisinii. Bara hojii gaarii nu nama bakka guddaallee hojii ga'u nu haa godhu nama qaamaanis ol argee jaalala kana olii ibsu rabbi nu haa godhu sin jedha obboleetti tiyya taakiraa. Baay'ee si jaaladha. Anillee rabbiif jecha si jaalladha. Hayyee naa galatoomii dhiifama sii godhee jira wallahi dhiifama sii godhe garuu rifadhee tureen beektaa akkatti rifadhe. Ishi daawwattoota kootiin maal jettaarre? Daawwattoota keetiin illee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Yusraa Tuubii akkami nagaa jirtu fayyaa keessanii. Milkaa'inni kun hunduu isinirraanii ulfaadha galatoomaa warroonni hin gammadin warroonni bakka kana hin gahin illee bakka kana gayaa. Kun argitan Yusraa waan na goote dhugaa rabbii mimmaan na boochifte jechuudha. Akkasii dhiifama godhee jiraachillee dhiifama godhaa fi tirrifatinaa yaani anillee akkuma hiriyyaan takka waan tokko akka ofiitiin ilaaltee rifattutti rifadhee fi jira. Kanaaf alhamdulillah yuutumni isiillee hin gubanne aarii booda gammachuutti alhamdulillah dhugaayyuun ta'in hedduu takka gammadee kun onneen tiyya dhawaatumaan na gammadaa jirti.
Amma yoo silkii cufadhe gammachuu kiyya ibsadha hin jedhaan. Ayyee galatoomii bakka. Akkasii rakkoon qabu fi godhee jira. Alhamdulillah baga gammaddeetis. Baga walumaanuu gammanne. Hordoftoota kiyya kunoo piraankiin ani siifan irratti hojjedhe kana fakkaata. Piraankiin kiyya akkasinitti tolu abdii qaba. Piraankii jechuun nama rifachiisudha. Xumurri isaa immoo akkuma isin argitan kanaadha. Kanaafi isinillee dhiifama naaf gootee jirti. Isinillee yoo natti mufattanii dhiifama naaf godhaa siniin jira. Asumaan na jajjabeessaa. Amilee naaf ta'a. Akka naaf duuba hin deebine na jajjabeessaan siniin jira. Viidiyoo kiyya sheerii gochuudhaan koomentii naa barreessuudhaan waan sirreeffachuu qabu kana sirreeffadhu naan jechuudhaan na jajjabeessaan siniin jedha. Waan na faana turtaniif galatoomaa nagaan naa tura.